Dhaamsa tantamaa obboleessi keenya Naasir Aanulee dhaamsa tantamaa shamarran biyyoota Arabaa jiran hundaaf dhaamsa tantamaadhaaf. Akkasuma ijoollee yeroo ammaa kana miidiyaa irra deemaa jiran ijoollee hedduun isaanii biyya keenya keessatti ijoolleen kararra taa'anii rakkataa miti jechaa turre jechuudha. Garuu rakkinni isaanii rakkina nama kaanitiin adda kan ta'e jechuudha. Ijoolleen hedduun kun haadha qabanii kun haadha qabatanii abbaa fi haadhas kadhaban hedduu isaaniitu jira jechuudha. Ijoolleen kun baay'eematti dhugumatti baay'ee garaa nama nyaatanii akkasuma dhaamsa ijoollee shamarran keenya fi akkasuma waa'ee ijoollee kana dhimma kanarraa dubbachuu dhufne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isinicha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Akkuma beekamu viidiyoo keenya laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu akka hin daganne akkasuma koomentii nu barreessaa isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduu isin kan kabaju. Dhaamsi kiyyaa tantamaa yeroo ammaa kana isin biraan ga'uu barbaadu dhaamsa Naasir Aanuleetii fi akkasuma ijoollee haadhaaf abbaa dhabanii yookiin immoo qabaatanii kanaati isaanillee hin barbaannetu lafa kanarra deemaa jira jechuudha. Lafa kanarratti kanarra ta'anii ijoolleen karaa gubbaa yeroo dhaabbatanitti biyyoota keenya keessatti lafa Itoophiyaa jedhamtu san keessatti hedduun isaanii kan miidhaman jechuudha. Dhugumatti waan baay'ee nama dhibuu fi waan baay'ee tokko namatti dhagamu. Asuma obboleen keenya shamarran biyyoota Arabaa daladan gaabbiyaa baatu maaliif baate? Gaabbiyaa baatu kaayoo kee maaliif dagatte? Anas ta'esis ta'e nu hunduu tokko kaayoo keenya dagannee jirra. Mallaqa keenya itti taphachaa jirra. Mallaqni keenya uffatatti dhumu. Mallaqni keenya bakka hin taanetti dhumu. Mallaqni keenya karaa garaagaraatiin irratti dhumaa jira. Ani waan ajaa'iba keessa gaabbiyaa baatu san ijoolleen hedduun biyyoota ambaa kana waggaa dheeraa turanii ijoolleen biyya ambaa kana yeroo ammaa kanatti jiran ijoollee bara kana keessa yaadoloon ta'an waggaa 2-3 dura odoon ta'an ijoolleen amma irra guddinni ijoollee waggaa 15 oliitu biyyoota Arabaa kana keessa jira. Yeroo kana keessatti waggaa 15 olii kana keessatti ijoolleen biyya galanii waan keessa galan dhabanii buna yookiin immoo wanta kararra ta'anii gurgurantu jira. Kuni maanni yeroo biyya ambaa jirtan guduunfachuu dhabu, yeroo biyya ambaa jirtan ol kaachuu dhabu, yeroo biyya ambaa jirtan akka feeti uffatta, akka feeti dibatta, meekaappii dibatta, waan nyaatiin godhan hin jiru. Bilis obboleen kee waan akka wanni si hedhus hin jiru, wanni si dabalu hin jiru. Uffata kafeete guyyaarraa uffatta. Inshallah guyyaarraa kudhan jijjiiru wallahi waan akkasii hin dabalu. Inni si dabalu inni faayidaa si qabu ati waa guduunfachuu, ati caraqaa takka qabaachuu. Ati bakka itti oseentu qabaachuu. Naasir Aanulee dhaamsa kana maaliif isinii dhaame? Ofiifi miti. Ofiif dhiirri bari shamarran caalaa jiraatti. Dhiirri biyya Arabaa karaa bishaaniin dhuftee fi kasee garaagarummaa hedduutu jira. Nuti shamarran mallaqa keenya dhiira nurraa nyaataa, dhiiratu itti taphataa, faayidaa ofiitiin godhata nurraa fuudhee manaan ijaarrata, nurraa fuudhee makiinaan bitata, nurraa fuudhee uffata gaariin uffata. Nuti jechuun maatiin keenya biyyaa wallahi sumunii takka ati dadhabdisiin hin jedhan. Maaliif maatiin biyya hin argan hin beekan jiruu biyya ambaa kana. Dhugumatti nuyyuu hin beenu. Gaafa tokko ani gaafa biyyaa bu'uudu yeroo jalqabaatiif waan jedhe ilaala. Mucattii fira keenyaa takkatu jira. Isin eegarra isin dhibaa. Mucaan kun Sumaalee bira dalayddi yeroo sana jechuudha. Ani waraqaa xumuradhee maal jedhee dhaqee amma bira. Kottuu dalagoon biyya Arabaa yookiin akkanuma ta'u nuti yani bakka Sumaaleen suni maqaan mana qabdi fooqif lafa qabdi. Kireeffattee na fakkaata nama akka ta'e illee hin beeku garuu gaaf kana hin ilaalu mucaan sun hojjette. Ani yeroo sanitti wallahi billahi hojii takka illee garatti garagalchan hojii abadan hin beeku yeroo sanitti jechuudha. Garuu erga laala sila akkatti hojjete hin ta'a beeka ta'a ilaala mucatti tanallee hin gargaaru isillee na gargaarin jettu. Ani illee ta'a akkanumatti ilaala. Si akkana garaa kee keessatti sitti hin dubbadu. Sila akkatti hojjetan akkatti qulqulleessanii jedhe. Garaa kee keessatti akkanaa miti jedha bakka. Adduma kee garaa kee keessatti haasa'anii galee. Kuni nuti gaabbiyaa baanu waa hunda dagannee jireenya biyya Arabaa kan akka waan fuunee biyya keenyatti hin galu. Akka waan damoosni isaanii kun bar damoosni biyya Arabaa ambaatirra damoosa biyya keenya ji'aan 500 kan mootummaa nyaatutu caala jechuudha. Maaliif ati kan mootummaa nyaatte abadan hanga lubbuun kee jirtu si kafalama. Hojii keessan itti fufte. Garuu ka biyya ambaa kun gaafuma tokko jaraan walootee biyya galte akkasitti salaama si dhumatte jechuudha. Kanaaf nuti mallaqa keessan uffata irratti hin fixinaa. Mallaqa keessan bakkuma argatan itti fixinaa. Mallaqa keessan namaaf hin kennina. Namaan liqeessina. Wallahi mallaqni liqaa abadan jireenya kee guutuu sirraan baatu. Mallaqni liqaa hamma jirtu guutamee siin galu. Ati mallaqa liqaa kennite taananiin achumaan nama san lubbuma sii kenne jedhin malee mallaqa liqaati. Ufittiin taphatin.
jireenya mataa keetiitti hin taphatin, jireenya keetiitti taphatin. Ufin bittinneessin uffannumti ati online irraan guurtu kun inni sirraa bitu inni gurguratu faayida inni bitu immoo miidhadha. Dhalaan tokko amma biyya kana taa'anii biyyoota ambaa taa'anii uffanni bitan ati mana namaa dalayda. Ati barsaa mana namaa shinti beetii namaa dhiixee udaan namaa dhiixee ka ijoollee ka daa'ima guddistu jira ka jaartii guddistu jira ka bakka hin jiraa miti. Akkamitti mallaqa kee uffata qofarratti? Akkamitti mallaqa kee uffata online qofarratti? Dubartiin takkittiin biyya Arabaa teetee yeroo ammaa kanatti carqii takkitti yookiin 500 yookiin 300 gadi kabittu hin jirti. 250 gadi kabittu hin jirti. Obboleettii tiyya uffatuu fi uffannaa yeroo qaba. Kaayannallee yeroo qaba. Ati yeroon uffattu yeroo biyya keetitti galte. Dura waan itti galtu qabaattee waan mataa kee keessa gahattu qabaattee yoo jette dhugumatti ati intala jabdu. Garuu immoo laa uffatu akkanaa fidi haadha tiyyaa biyyatti erguu heda haadha tiyyaa akkas godhuu heda obboleessa kee haadha tee yoo dhuguma jaallatte uffata biyya kanaa bittee biyyatti kaargoo ergitee umriin si dhumee mallayni kaargootti dhumaa taaskitti dhumaa mana bultiitti dhumaa yaani deemsii gidduu finfinnee maal taate erga barbaadde uffata hoo taate uffanni fakkeenya biyya keessa jira uffanni barbaadde jechuudha bifa barbaadden mallaqa ergina haadha tiyya uffata akkanaa bitadhu ina haratti hin baafadhu haadhaaf abbaa kee matarratti baadhu yeroo kamuu irraan citin garuu waa ati dogongorte uffata bittee gaafa walii uffattu wallaaltu maasiyaasite ta'ayyoo bara dubartii takkatu maal jette isinitti fakkaata arawa turte nama jabduudha akkana jette meeshaa hin bitanii miti meeshaa saanii homaama kana bitan kana akkasitti hin kennu jette maaliifi saanii sun itti nyaatamee kaa'amuu qabu malee akkasitti taa'uu qabu haraama hin ta'u saaniin sun itti nyaatameetiin kaayamuu qaba akka binne yoo akkasitti kenne hin ta'u garuu ijoolleen keenya kun uffata kan hin bittan booda eessa fiduu hette ati jireenyi kee biyya hambaa kana ta'uu ni du jireenyi kee biyya hambaa kana ta'u jireenyi kee biyya kee ta'a waan biyya keetti boru rakkoo itti baatu fakkeenya mana tokko yoo bitattee lafa tokko bitattee yoo irratti waa ijaarattee kanatti yaadi malee waa'ee uffataa yaadiin har'a bulee bitaa har'a diimaa bitaa har'a adii bitaa hin jedhin kuni hundu kasaaraa keeti kuni hundi immoo boru arguuf jirta boru imimmaan teettee bootuuf jirta warra ijoolleen qaruuteen jechuudha ijoolleen amma biyya hambaa seenan ijoolleen waan hunda qabatanii deeman garuu warroonni durdur as keessa dhufee ture biyya hambaa keessa ture homaa qabachuu hin dandeettan. Amma isinitti yeroo dhagamu mootuyyuu uffata bittuutti duraan akkatti uffanni hin bitamu. Ana garuu anaaf haara'e yoo isiniif hin beekman. Amma garuu hundi isaa biizinesa uffata aadaa jedhaa uffata jini waan akkasiin ati uf qayyaruun uffata qayyaruu odoon taane jireenya kee qayyaru. Obboleettii tiyya ta uffata irratti umrii kee guutuu ta meekaap irratti umrii kee guutuu ta waan hundurratti qabeenya qabdu. Damoosni ijoollee saraatanyaa fakkeenyaaf warroonni ala dalagan qixxeen isaanii yoo jabaatan qarshii kuma ol kaa'atan yoo kumaaf wayi kiraa manaa jira taaskii jira nyaata jira shirri ala baawutu jira kun hundi wajjin sirra dhufa. Achi deebitee hoo maatii keetu sirra jira. Achi deebitu uffata keetitti tarta. Bakka andiittumaan bashannantee jireenya kee jiraattu jechuun miti. Ati jireenya kee jiraatu waa kaayachuudha. Waa harkatti qabachuudha. Malee zim jettee online maratti biizinesa online maratti uffata guurtee gaafa TikTok maratti ba'uuf uffata bitaa oolte bakka jireenyi kee hundi dukkanaaya. Fuuldurri kee ifni hin jiru dukkana malee. Maaliif ati bakka yeroo ammaa kanatti bareedumsa TikTok irraa sirbuu TikTok irraa cafaruu TikTok irraa maal jechuun kun uummata akkasiin fayyadu. Of fayyadi, of deebii, of laali, taa'ii ka'ii, ciisii garagalee dirri kee kudhan deeffadhu of laali. Dhugumatti akka jireenya kee jijjiiramu yoo barbaadde sagale akkam jedhaniyyuu akkam jedha waatu jira. Kanaaf yeroo adda keetii ati
mee faayidaan ani waan kana fudhadhe kanarraa buusumaan waan bite kanarraa buusumaan isa kaleessa darbe dhiiftee isa har'aa yoolaa yaadde bu'aa guddaa argatta. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya video keenya like gochuun share gochuun subscribe gochuun akkana bira dhaabbata hin dagatinaa. Barbaada asumaan iddoo kanallee daawwachaa wallahi ani baay'ee tokko miira keessa gale yeroo ijoolleen keenya bakka arganitti kufanii yeroo ijoolleen keenya ka duraan online irraa turan online irraa badan baay'ee tokkotti namatti dhagama isin jechuu barbaade. Hordoftoota kabajamtoota kiyya like share gochuun dagatinaa. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. I love you all of my friend maatii muna 24 baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Like godhaa, share godhaa, mee yaada keessan asirratti maal yaada akkamii qabdu asumaan kabajan isin gaafadha. Warroonni keessa qabaatan warroonni yaada qabaatan ibsadha yaada keessanii isinin jedha. Assalaamu alaikum.